المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Saadiyoo Maanee nama ganna 33 yoo ta'u, ebla 10 bara 1992 dhalatee. Taphataan sarara fuulduraa lammii Seenegaal kun yeroo ammaa kilabii Suudii Piroo Liigii Al Nassr taphataa Suudii keessatti kan dhalate yoo ta'u, taphattoota kubbaa miilaa Afrikaa keessaa tokko ta'uun beekamtii argateera. Bara 2022 yeroo lammataaf taphataa cimaa Afrikaa ta'uun badhaafameera. Maanee waancaa addunyaa bara 2018 irratti saba isaa bakka bu'ee taphataa yeroo lammataaf dorgommii kana irratti hirmaatee boodarra Maanee bara 2025tti Seenegaal waancaa AFCON lammataaf dursee ammas taphataa cimaa dorgommii kana ta'uun badhaafame. Saadiyoo Maanee Aishaa Tumbaa waliin gaa'ila qaba. Hiriyoonni kanneen gurraandhala bara 2024 waancaa biyyoota Afrikaa dura yeroo muraasa dura Daakaar magaalaa Kiir Masar keessatti sirna dhuunfaa isaanii irratti gaa'ila isaanii hidhaniiru.